Akkam jirtu nageenya keenya bakka isin jirtan maratti isiniif haa ta'u jecha tole gaarras barnoota keenya kutaa itti aanu isiniif qabannee dhufnee jirra. Hordoftoonni keenya biyya alaas biyya keessas teessanii kan nu hordoftan hundumti keessanuu guddaa galatoomaa isiniin jennaa. Akkasumallee namooti barnoota keenya barachuu barbaadan karaa iimoo, waatsaappii, teelegiraamiidhaan nu quunnamuu dandeessu. Karaa salphaatii fi haala namaa galuu danda'uun isin barsiisuu dandeenya waan ta'eef ganni kunillee boqonnaa waan qabnuuf yeroo feetanitti isin barsiisuu dandeenya isiniin jenna. Tole egaa barnoota keenya kutaa har'aa keessatti kan nuti waliin ilaallu waa'ee jechoota sagalee jabaa qaban ta'u jechuudha. Akkuma isiniin jedhee waa'ee jechoota sagalee jabaa qaban waliin ilaalla jechuudha. Suuta jennee waliin ilaalla. Jechooti sagalee jabaa qaban maalidha? Isa jedhu jalqabaa. Jechoota sagalee jabaa qaban jechuun yeroo dubbifamaan gosa tokko lama ta'ee walitti aanee dhufu jechoota sagalee jabaa qaban jennaanii jechuudha. Ammallee irra deebi'ee isiniif hima. Jechoota sagalee jabaa qaban jechuun dubbifamaan gosa tokko lama ta'ee fakkeenyaaf asitti baaf baa, waa waa, baabaa, taataa, laalaa, daadaa, raaraa warri jennu kunii dubbifamaa gosa tokko lama ta'anii yennaa isaan dhufanii jechoota sagalee jabaa qaban jenneedha kan nuti waliin ilaallu jechuudha. Akkasiin galuu danda'utti suuta jennee waliin ilaalla jechuudha. Amma asitti yeroo jechoota sagalee jabaa qaban dubbisnu akka jechoota sagalee laafaa, gabaabaa, dheeraa qaban miti. Asitti hin jabaatu jechuudha. Yeroo dubbisnu jabeessinee dubbisna jechuudha. Caa jennaan makana caa waa'ee sagalee gabaabaadha warra kanaan beektu caa jennee bii jenna kanaan bii jenna cabbii jenna cabbii caa bii caa bii cabbii cabbii naan jechuudha. Haa jenna ishee kanaan beektu gaa haa jenna wii jennaan kana immoo wii haa wii hawwii hawwii jennaan jechuudha. Duu bii duu bii jenna dubbii dubbii jennaan jechuudha. Bii te bii te bitte bitte jennaanii. Jaa laa jaa laa jal'aa jal'aa jennaan jechuudha. Baa daa baa daa baddaa baddaa jennaan jechuudha. Murre 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 jennaan jechuudha. Amma asitti fakkeenyaaf amma asitti murre kan jedhu kana utuu amma fakkeenyaaf raa tokko biraa dhoksinee jechuudha. Raa fakkeenyaaf amma raa kana ta'u biraa dhoksinee akkasitti gaafa dubbisnu yookiin immoo asitti haa dhoksinume asitti amma fakkeenyaaf raa tokkittiin akka isheen argamtu goone mure jennaa jechuudha. Raa tokko biraa hambisnee muu fi ree yoo goone mure jecha sagalee gabaabaa ta'a jechuudha. Garuu asitti murre murre waan jedhuufi jechoota sagalee jabaa qaban cabbii cabbii hawwii hawwii dubbii dubbii bitte bitte jal'aa jal'aa baddaa baddaa murre murre farra 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 waa gaa amma asitti sagalee jabaa fi sagalee dheeraatu jira. Gaa jenna maaliif aalamatu jira. Sagalee dheeraanis jira sagalee jabaanis jira. Kanaaf yeroo dubbifnu waggaa waggaa jenna jechuudha. Amma asitti farra jenne farra maaliif asitti sagalee gabaabaatu jira.
Amma tokkotti daballee akkam ta'a jechuudha. Farraa ta'a jechuudha. Sun immoo jecha hiika hin qabne wayiitti yookiin immoo gara kan biraatti nu biraa deemaa jechuudha. Tole tokko tokko jennaani biyya hamma jennaani ballaa jabbii jennaan jechuudha. Amma sitti fakkeenyaaf waggaa sagalee dheeraa qaba, ballaa sagalee dheeraallee qaba, jabbii jabaa fi dheeraa astillee jabaaf dheeraa qaba jechuudha. Farra, waggaa, tokko, biyya, hamma, ballaa, jabbii jennaan jechuudha. Lukkuu amma sitti dheeraatu jira jechuudha. Lukkuu jennaani gowwaa jennaan jechuudha. Lubbuu jennaani hedduu jennaan. Jibba jennaan jechuudha. Gadda lukkuu gowwaa lubbuu hedduu jibba gadda kan jedhu ta'a jechuudha. Damma bubbee adda gubbaa lammii guyyaa jennaan. Damma bubbee adda gubbaa lammii guyyaa bokkaa jennaan jechuudha. Dibbee jennaani. Qixxee kan jennu ta'a jechuudha. Abbaa kan jennu ta'a jechuudha. Asitti immoo kan ilaallu jechoota sagalee jabaa qaban akkasumallee sagalee sadii qabu. 1, 2, 3 sagalee jabaa tokkoof jechoota jabaa ta'anii garuu jabaa tokkoof laafaa yookiin gabaabaa kan qabaatan jechuudha. Sagalee sadii qabu. Asitti amma gabaabaadha, asitti jabaadha, asitti gabaabaadha. Asitti dheeraadha, asitti jabaadha, asitti gabaabaadha. Maaliifin kana asitti qoqqoodee gaafa dubbiftan jechoota wal keessaa dhufan gabaabbatanii jabaatanii gabaabbatanii dheeratanii jabaa ta'anii gabaabaa ta'anii yeroo isaan dhufanii akkamitti akkasiin dubbisuu dandeessaniif isin fayyada.
jechuudha. Amma inni kun bideena jenna. Bideena, biddeena, biddeena ta'a jechuudha. Maallaqa, maallaqa gaafa walitti fidnu maallaqa, maallaqa jennaan jechuudha. Arraba, 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 arraba. Hoogana, 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 hoogana. Gurraacha, 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 gurraacha. Raawwate, 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 raawwate. Micciire, 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 micciire kan jedhu ta'a jechuudha. Tole asirratti yoo barbaaddan jechoota kana walitti butaa barreeffadhaa dubbisaa yoo barbaadan jechuudha. Biddeen kan jedhu kana biddeen kan jedhu walitti butanii yoo barreessitan karaa gabaabaa ta'een dubbisuu dandeessu jechuudha. Tole egaa barnooti keenyarraa asumarratti dhaabbata. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa haga kutaattaan qabannee isiniif dhufnutti yuutuubii keenya sabiskiraayib, laayik, sheer godhaa. Nu egaa isiniin jennaa turtii gaarii.